nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu. Hordoftoota billiseetu akka nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii baga eegamtanii yeroo kana keessan isin jechuun jaalladha obboloowwan koo. Anis fayyaa kootii nagaa kootii isin jedha. Ammoo kan argamu mana billiseetu bitin argamaa jiraan isin jedha. Hordoftoota billiseetu nagaadhamti baga jiraattanii bileetiin keessanis nagaa guutuu nagaa raafaan qabaa. Madda nagaa keenya sabeegaa gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Asumaanii obboloowwan koo kiristaanaa musliimaatu hin jenne hundumti keessanii baga waaqayyoo bara 2015 isin ga'e isin jechuun jaalladha. Baga eegamtanii nama jirutu guyyaa har'aa argaa baga jiraattanii guyyaa har'aa argatan isin jechuun jaalladha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Ilmaan Oromoo marti keessanii baga geessanii baga walumaan keenya isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu gaara kan hin argamu mana billiseetti. Mana billiseetti maal hojjetaa? Mastuutuu bira jechuun keessaanii ooluu mana billiseetti kan hin argamee fi obboleettiin keenya billiseen akkuma beekamu yuutuubii hojjechaa jirti. Akkuma yuutuubii akkuma nama tokko hojjechaa jirti, itti dadhabaa jirti. Waaqayyo immoo haala kallattii hundumaa keessatti ishii gargaaree bu'aa baay'ee keessa darbitee kun obboleettiin keenya haadha kunoo mooni taatee jirti. Kanaaf obboleettii koo billiseetu bidhaanii baga gammaddee baga walumaan gammannee baga waaqayyoo gati dadhabbii keessiif kenne jechuuf ani dhufee jira mana isheetti. Akkasuma warroonni haalli isin mijate yoo jiraatanii isinillee galtanii obboleettii keenya kanaaf gammachuu keessan ibsuu dandeessu. Komantiidhaan laayik sheer gochuudhaan obboleettii keenya kana bira dhaabbadhaa fi obboleettii keenya kana jajjabeessaan isin jedha. Ilmaan Oromoo hundi keessanii maaliif yoo jettan yoo nuti wal jajjabeessine malee yoo nuti wal guddisne malee hormi bakkee dhufin yoo nu guddisu waan ta'eef ilmaan Oromoo marti keessan hundumti keessaniyyuu kana hin beeku isheen beeku kana jechuudha. Hundumti keenya warroonni badalaa yuutuubaraaf haala warroonni taane hundumti keenya haala akka wal qabanii wal haa jajjabeessinu, wal viidiyoo walii hanga dhumaatti waliif haa ilaallu, laayik sheer waliif haa goonu isiniin jedha obboloowwan koo. Akkuma beekamu anis obboleettii koo billisee kanaanii baga gammaddee baga waaqayyo gati dadhabbii keessiif kenne jechuuf kan dhufee mana isheetti argamee jira. Obboleettii koo billisee baga waaqayyo si gargaaree baga gargaaramtee baga guyyaa har'aatiin si ga'ee baga immoo waaqayyo kallattii hundumaa keessatti si gargaaree bakkee kanaan si geessu jechuun jaalladha. Akkuma beekamu gaarraa jalqabadha malee dhuma miti. Har'aa bakka kana geesseettaa Oromoo bakka guddaatti si eegna. Wantoota gaggaarii wantoota babbareedaa akka qabattee dhuftu abdii sirraa qabna obboleettii keenya. Akkuma sirraa jabaadhu itti fufii isin jedha. Kun jalqaba keenyadha. Hundumti keenyayyuu obboleettan keenya baay'ee keessantu jira warroonni yuutuubaraa hojjechuu fi yaadni jalqabnee jiru. Namoonni keessumaa waaqayyoodha sa'aatiillee guuttachuudhaaf baay'ee nama rakkisaa. Subscribe illee akkasuma bu'aa baay'ee qabaa iddoo kana gahuu fi obboleettii keenya kana immoo waaqayyo ishee gargaaree lafa kana geessee jirti. Ilmaan Oromoo hundumti keessan jabaadhaa. Yoo jabaatanii waan tokko kaayeffatanii murteeffatanii yoo jammaranii wanti nama dhowwu tokkollee hin jiru isiniin jedha. Wanti hundumtuu hin qaqqabama. Har'a gaafa jalqabaa namatti hin fakkaatu. Baay'ee nama rakkisa subscribe dhugaadha. Subscribe caalaa yommuu isaatiin baay'ee nama rakkisa. Warroonni yeroo qabaatanii liifi galanii hojjechuu danda'an jiraachuu danda'u. Namoonni immoo akkuma koo liifi galanii illee fayyadamuu hin dandeenye. Namoonni yeroo hin qabne kan akka kootis jiraachuu danda'u. Warroota akkasiitiif baay'ee ulfaataadha. Garuu jabaadhaa haala hundumaa keessatti kan nama gargaaru waaqayyo waan ta'eef waaqayyo kallattii hundumaatti sina haa gargaaru. Jabaadhaa yoo haala lafuma jiru rakkisaa kana keessatti yoo jabaanne waaqayyo muruu guddaan nu ga'uuf nu danda'a. Yoo gaarii yaadne gaarii mootummaa waan ta'eef jechuudha. Jabaadhaan isiniin jedha obboloowwan kun marti keessan badalee warroonni yuutuubaroonni haala jalqabdan hundumti keessan jabaadhaa.
cimaan isiniin jira wanti qaqqabamne wanti gaamne tokko illee hin jiru hin geessu si qaqqabdu isiniin jira. Akkuma beekamu obboleettii keenya Billiseen nyaata hojjechuudhaan wantoota baay'ee YouTube'aa ishee irratti hojjechaa jirti. Amma yeroo isheen irratti argamaa jirti. Obboleettii keenya kana galaa jajjabeessaa laayikii godhaafi sheerii godhaafi si cina jira jedhaanii koomantii yaada qabdan kaa'aafi yoo isheen balleessite jedhaanii yoo isheen gaarii jette akkasumas itti fufii jedhaati. Obboleettii keenya kana jajjabeessaan isiniin jedha waan jajjabeessitaniif waan laayik sheerii gootaniif immoo guddaa galatoommaan isiniin jedha obboloowwan koo. Akkasuma gaawwan jajjabeessuun amala dhuunfaa walummaan Oromoo marti keessanii akkasuma warroota amma iddoo kana immoo hin kenne warroonni iddoo kana keessa warroonni immoo taatan warroota isin jala jiranis immoo laayik godhaafi sheer godhaafi YouTube keessan jalatti namni 2-3-4 yoo ilaalee subscribe godhee yoo ilaalee maatii ta'ee fi nama sana hin fayyada waan ta'eef gaafa YouTuberoota haaraa jammaanii gaafa argitanii dhugaadhaan laayik sheer godhaafi gatalaayina. Sheer gaafa gootaniif nama bira ga'aafi waan ta'eef isin jira warri isheen beekne ishee baruu waan ta'eef sheer gochuudhaan nuti wal haa jajjabeessinu isin jedha. Warroonni akkasumallee maatii mastootoo hin taane mastootoodhaaf maatii ta'a jajjabeessan isin jedha. Obboloowwan koo waan nu dhaggeeffataniif egaa guddaa galatoomaa isin jedha. Akkuma beekamu kan wanta baay'ee hojjechuu dandeenya maaliif har'a gola namaa ta'eetu waa baay'ee hojjechuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Viidiyoo waraabbachuu rakkisaadha. Wantoota garaagaraa hojjechaa waraabuu rakkisaadha. Xiqqoo isheen ulfaadha. Garuu immoo gaafa tokko gaara biyya keenyaa gaafa galle wantoota gaggaarii wantoota nama gammachiisan irratti hojjennee sin gammachiisnaa sin bashannansiisnaa isiniin jedha. Isa kana immoo gochuudhaaf abdii qabaan isiniin jedha obboloowwan koo rabbiin naaf kadhadhaa yoo waaqayyo jedhe yeroo gaafaatti gara biyya nagala gaafa gara biyya galee immoo wantoota babbareedduu wantoota sin waarsa wantoota sin bashannansiisu isiniin qabadhee dhiyaata. Ani obboleettiin keessa mastoons Billiseen guddanaaf galatooma warroonni immoo akkasuma immoo carraa bagga maddan isiniin jechuu warroota hin arganne guddaan gadda. Umaati yeroo qabu gaara yeroo dhaabsisana amma viidiyoo kana akkaataa itti waraabaa jiru to argitanii xiqqoon ulfaata. Waan hundumaa keessatti waaqayyo nu haa gargaaru jabaadhaa Billiseedhaan immoo koottaa bakka gammaddi jedhati jajjabeessaan isin jira laayikii godhaafi subscribe godhaafi keenya kanaaf isiniin jedha obboloowwan koo guddaan nuuf galatoomaa nuuf jiraadhaa turtii gaarii nuuf qabaadhaa. Olkeessite yaadannoo jabaa Yesuus michuu nama dadhabaa